Ashama harka fuunee daawwattootaa fi hordoftoota keenya akkam nagaa keessanii nageenyi koo kan jaalalaaf kabaja bakka jirtanitti sana dhaqqabu eegaan daawwattootaa fi hordoftoota keenya odeessii har'aa qabannee isiniif dhiyaanneerra hamma xumura qophii keenyaatti nu waliin turaan affeerraa keenya Unready Adam Tube namoonni chaanaalii keenyaaf haaraa taatan subscribe gochuun maatii keenya ta'a viidiyoo keenya like gochuun irraanfatina eegaan daawwattoota keenya odeeffannoon har'a nuti qabannee isiniif dhiyaannee jirru waa'ee mootummaatii fi waa'ee Wbon irratti waa'ee mootummaa fi waa'ee Wbon dubbii kokkee wal qabdedha yookaan dubbii akka malee wal seentedha. Kana irratti ibsa ajaa'ibaa tokkoon isinii himuu barbaada. Isa qofa osoo hin taane wanti miidiyaa irratti adeemsifamaa jiru kuni akkamiin madaalamu? Argitee madaala guddaa qaba moo madaala xiqqaa qaba? Madaala guddaa qabaate akkamitti madaala xiqqaa qabaate akkamitti is jedhurra sirriitti isinii ibsuu barbaada. Keessumaayyuu akkanumatti warri miidiyaa kun fuula wal deebi'ee akka malee wal nyaachuudhaan diina hedduu waan nutti gammachiiseef isarraas isinii tuttuquu barbaadaa jechuudha. Egaan daawwattoota keenya osoo nuti as teennee wayyu akka hoolayyii walitti iyyinu afaanii wal nyaannu Wbon tarkaanfilee isaa jajjabaa diina isaa qofarratti kan diina isaa qofarratti fuulleffate tarkaanfii jajjabaa fudhatee jira jechuudha. Nutoo diina keenya hin beeynu wadaaja keenya hin beeynu maali keenya hin beeynu wal nyaachuu qofa beeyna. Wbon garuu tokkoof tokko qofarratti qabsaa. Diina fi diina isaa qofarratti. Kasan irraafe hiriyaan isaa kilaashidhaa jechuudha. Hiriyaan isaa qawwee malee waa tokko akka nuyi koomentii miti, feesbuukaa miti, waasappii miti, jana miti, wal nyaachuu miti. Diina isaa irratti xiyyiitii ofii waliin qofa oolee bula. Kana jechuun hiriyaa of biraan qabachuu miti. Xiyyeeffannoo sa'aatii waan sanii walii kennan hin qaban. Xiyyeeffannoo diina fi diina irratti ilaallatan malee jechuudha. So osoma kanaan jiru nuti kaleessa fi engadda waca keessa turre garuu Wbon immootu hojii ofii daqiiqaa takkaaf hin dhaabne Wbon tarkaanfilee isa barbaachisu hunda qaama mormituu yookaan qaama mootummaa argitee uummata nyaataa kanarratti tarkaanfii jajjabaa fudhatee olaantummaa isaa ajaa'ibatti galmeessaa jira jechuudha. Ammallee inni olaantummaa ofii qabatee deemaa jira. Qabsoon inni godhu olaantummaan inni godhu saba kanaaf waan guddaadha. Aarsaa guddaadha. Garuu xiqqeenyi nuti gaafa miidiyaa kanarratti wal xiqqeessinu saba kana waa goone jennee dubbachuun saalaa jechuudha. Namni miidiyaa qofarra taa'ee miidiyaa hoogganeef saba kana waa godhe jechuun baay'ee ulfaataadha gaafa hojii jara laaltu. Maaliif numarraa yoo ilaalte nyaata gaarii nyaachaa biddeena ho'aa nyaachaa argite hoteela gaarii keessa taa'a bakka barbaadde deemaa miidiyaa qofarratti saba kanaa hojjette haa ta'u garuu hojii garuu gaafa miskiina dhagaa jala ciise muka keessa rafee argite ibidda awwaadamaa aduudha awwaadamaa diinan afaan wal qabee rasaasa dhukaasan madaala keessa gaafa galchinu sheemii guddaadha. Ummanni keenya isa kam sappoorti godha beeytanii isa nuuf jecha dhagaa keessa ciisu san dhiisee isa agartee bargarii nyaatu akkumaanaa biddeen ho'aa akkumaanaa nyaatu kana sappoorti godha. Silaa odoo dhugaa ta'ee jechuudha warra akkasiisan sappoorti godhu. Maaliif guyyarraa diina keenya jilbeeffachiisaa jiran. Wantoonni nu miidiyaa irratti haasofnu kun mootummaa biratti dhiibban parsantii inni qabu parsantii dhibba keessaa parsantii 30 yoo yabaate 40 dhibba keessa. Dhiibban Wbon mootummaa irratti godhu parsantii dhibba keessaa dhibba. Lubbuun isaasitti rakkattee kan jiraataa jirtuuf nuyi isinitti fakkaatin sodaa Wboniif. Maaliif akka inni dhukaasutti dhukaasee ofirraa deebisa kaa'in. Nuti dhukaasni kenna maalinni deebii afaanitti koomentii, sheerii, laayikii, sabskraayibii kana. Hin fayyadu jechuu kiyyaa miti. Parsantii isaatu baay'ee kan Wbon caalaa jechuudha. Kanaaf jara sappoorta akka gootaniif isinii hime jechuudha. Maaliif gumaa keenya jara baasaa jira. Diina keenya jara mataa qaqqabachiisaa jira. Amma dura Wallagga irratti yeroo hedduuf tarkaanfii ciccimaa qaama mootummaa irratti fudhatameen Wallagga tasgabbii argatte. Silaa Wallagga akka uummata Tigraay kanatti mootummaa Eertiraa itti naqanii yookaan immoo makalaaqaa itti naqanii dubartiin guyyarraa gudeedamtee dhumti silaa. Fakkeenya isinii fudhadha. Tigraayitti guyyaa kaleessaa tokko gabaasa wayii argee naannawa xiqqoo takka keessatti dubartii dubartii 300 fi gara 20 keessa gudeedamte jechuudha. Waraana Eertiraatiin gudeedamte keessa namoota 18 irratti HIV AIDSiin argame dubartii 8 immoo kan ulfaa taate jechuudha.
kuni gudeeddamaniiti malee jaalatanii wanno jedhanii isinitti fakkaatin waraanatu waan akkana hojjeta. Kana akka hin taane Oromiyaan kan taasisee waboodha. Osoo jarri hin jiraanne Eertiraan waraanni Eertiraati fi waraanni Itiyoophiyaadha lubbuu teenyatti taphataa jechuudha. Abbootii keenya ajjeesaa, obboleewwan keenya ajjeesaa, dubartii keenya gudeedu waan hin oolle ture. Garuu akka achi seenneef makata kan nu ta'an isaanii jechuudha. Keessumaayyuu Wallaggaa fi Gujii irratti. Oromoon kanaaf jara kana sappoorti gochuu qaba. Namoota lakki nuti waraanatti nuti jirutu jira gamma. Dirqama tokko isin itti amantan isin gochaa jira. Jaalannee osoo hin taane dirqama akkas nu gochuuf deema. Maaliif? Makalaakayaan nuti qabnu jara waan ta'eef. Raayyaan ittisa biyyaa nuti qabnu jara waan ta'eef. Kan silaa maqaa Oromootiif achi dhaabatee poolisii Oromiyaati jedhame. Akka sareetti sirra dhaabateetiniin ilma kee haadha fuulduratti ajjeesa. Kanaan immoo Oromoodhas jechuu hin dandeenyu. Biyya sanis nu hooggana yookaan biyya san nu ceesisa jennee amanuu hin dandeenyu. Maaliif? Ilma keessi fuuldura dhaabee rasaasan sirratti rukutaa. Reeffa ilma keetitti irratti hin booyin jecha akkamiin uummata fuulduratti ceesisuu danda'a poolisiin Oromiyaa? Poolisiin Oromiyaa gadheedha. Bitamtuun beeytanii. Gara nyaannan jirutti bara wayyaanitis nyaanna argannaan nyaannatti deemti. Abiyyis dhufe sanuma kabirallee dhufe haqa sabaaf osoo hin taane nyaannaa ofiitiif waan xiqqoo sanuu waan xiqqoo nyaatti bar waan gaarii nyaattu gubboo iyyuu nyaattu bar poolisii waan sin ajaa'ibu keessa. Birrii 900 mokkuma takkaan akkatti uummata keenya rasaasaan laatti. Kanaare kan uummata keenya dhiyeessu. Isin dhiisa kawanno ani amma mootummaa laaluu dhiisa iyyuu bara. Warri na ajaa'ibu kaadiree jalaatii fi warruma argitee akka poolisii makalaakayaa maalii maqaa Oromoo dhaattee mootummaa keenya ceesisna. Mootummaa Oromooti nuti waa'ee mootummaa Oromoo nuu fidaa isiniin jenne kan nu isiniin jenne maali? Sirna dimokiraasii Oromoo keessatti nuu labsaa jenna. Akkasuma akkasii miti. Namni mee abbaan kee mootummaa akka ta'u barbaaddu ka uummata gabroomsu hin jira hin jiru. Anamma abbaan kee mootummaa ta'ee uummata gabroomse irraan kaadhu. Maaliif? Ka uummanni Oromoo barbaadu abbaa ofii mootii godhuu yookaan fira ofii mootii godhuu yookaan Oromoo mootii godhuu osoo hin taane biyya san dimokiraasii bal'isu Oromoon kun abbaa biyyaa ta'e akka barbaadetti biyya san irratti argite abbaa biyyaa ta'e akka injifatee deemuudhaaf. Sorry. Sinii galee kanaa jechuu kanaaf qabsoofne egaan woboo jajjabeessaa hundi keessanuu yoo woboon jajjabeessine rakkoodha warri amma fakkeenyaaf dhaabbolii siyaasaa maaliin kunuyyuu homaa gochuu dadhaban maaliif humna waan hin qabneef waraana duubaa waan hin qabneef. Dr. Mararaa Guddinaa jaalatee hin callifne warroonni siyaasa keessaa dhiibaman hundi jaalatanii hin callifne humnatu duuba hin jirre. Sidii galee humni duuba hin jiru jechuudha. Kanaaf akkasitti akka naa hubattan abdii qabaa daawwattootaa fi hordoftoota keenyaa odeeffannoo biraatii walitti deebina Arreedii Adam TV namoonni chaanaala kiyyaaf haariyataa subscribe gochuun maatii ta'a. Nagaatti.